خرج شمني خنا ونير كجرو هدو أنا ما كمل شيء سات ويتريبا سنو إيبتني ديني كنا قدمتني أرجع فديبان سر على شيء تأس جرتا يا برتوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تخينيا كم جرتوا نجا حيار أرنتنا إملا قدنا أرسي مقالة شاشة من نرى كرفين في النيلات دي ما جرى دائق خيني بكما دائق بيتين توب صدركا ولا نرجعوا شيخ خينيا شيخ عبد الرحمن دعوة جتشوران كم بكمو شيخ خان أجو جرى شيخ نقولي سجنتا مقالة شاشة من نسان رتّور ماتي ونسن أجايب ونكان خيسة نسن جمّتشي سجيا درة سجنتا سن براتوتا كوبيسي براتوتا خم براتوتا إليمنتاري براتوتا سكول براتوتا كولجيلي غرغرة هاتو براتوتا جولة تيكو كيجي رايغالي هنگو أوليت جارمي چما أكا براتوتا إسلامات سجنتا قدّا إفي إساتي براتوني كوبيسي osoo alimoonni gurguddaan magaalaa san irratti hirmaateen ta'in ifi isaatiif barattoonni sagantaa qopheesse alimoota akka biyyaa jiran yaammatee magaalaa Finfinnee irraa Dirreedawaa irraa akkasuma Adaamaa irraa godina keenya bakka adda addaa irraas keessummoota gurguddaa qaama mootummaa majlisa biyya bulchuus yaammatanii sagantaa ajaa'ibaa gaggeessan barattoota kana gaggeesse jechuun hiika maalii qaba barattoota xixiqqoo tanaatutu sadarkaa irra jiran kana qopheesse jechuun مي مال الراهو بتن شاهنيا مال جتن براتوتا بيبراتي فو مال جتن أولا وري فودا كان الرانودا وتمرتو شفتو ديرارا دبرتيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنة وجولين قرتي شاشمن قدين أرسيلي تا وجولين كيري تديني وجولين منا برنوتا غرغرا إرّا جلال را قبي حقا قباتيتي كولجوت الرّا إلمنتري الرّا مر إساني كيجي الرّا ولدت مريئتانيت كرانا من قدتو ديمو دعوان من قدتو هدو دلقو فندراف ملئفتاني إيغا ولم مريئتاني مريئ فيت أمورتاني والغي إساني قيا مرتفتاني nama jiru walitti yaamanii ulumaa irratti argamsiisanii wayitajedhan godinoota garaagaraatii fi biyya garaagaraa qalbiin nu yaadatte akka ilmaan sanii ilmaan ganda biraa maalirra jirti sila oduu qabdii jechuu wanni nu amma asitti dubbatuu yaadnu kan duraa godinoota carraa san haga silaan argatin akka carraan sun isinillee dhaqqabu jecha isin yaadachiifna godinoonni garaagaraa wanni akka godinoota Harar Baalee godina Arsii Bayaa godinoonni garaagaraa waan akkasanii waan ilmaan lafaa dhufu guyyaa kalee irratti wanni argame kawaata akka buusii maalii hin jenne dhaamsa namni ulamaa biyyaa qabu ka shabaabaa dardaraa qabu dhaamsa gartee dhiiraa fi dubartii yookaan dhiiraaf dhalaa qabu waan guddaa achirratti ulumaanii dhufe achirratti dubbatee dhaamsa guddaan kaleessa achirratti dabre dhaamsi akkasanii sun ganda mara odoo dhaqqabee jechuu hawwine barattoonni Dirreedawaadha haayiskoolii irraa kaasee elementariin isaanii jaarmeen kanaa kun yoo jiraate fakkeenya magaalaan Harar deebi'ee magaalaan fakkeenya Baaleroobee fudhadhume Asallaa fudhadhu Jimma Adaamaa mee akka barattoota maaltu hojjetamu jira biddeena bor nama qobsu eelee irratti beekan akkuma ja'an barattoota keessaa wanni harku jirru hara shaashamannee kana wanni harku jirru hedduu waan nama gammachiisaati. Kanarratti isaaniifis du'aa nu godhi barattoota shaashamannee isaaniifis magaalaalee akka Jimmaa mee isa jiran waan jiru irrattis. Kanaafuu inshaallah awwalan isin dhageessifna dubbii ajaba waan ijoolleen dalayde tawa ganda shaashamannee isin dhageessifne asumarraa dhagaya waan gaarii dalagaa gandi nagaya waan gaarii dalayde ijoolleen marti keessanuu dhagaya godinoonni teennata ganda gara gara nullee Sheek Abdurrahmaan munshida keenya gaarii qadiima isaanii wajji waan kana mari'annee gandi biroo yoon dhagayin haa dhaga'u dubbiin akkanaa ganda maroo haa dhaqqabdu gorsi akka kalee ganda shaashamannee irratti dabree ilmaan sun biyya ufiitii waan biyyi itti bultu bulmaata biyya wayta walwaaman walgahinta shabaabaa yookaan ta dardarranii odoo jedhanu
odoo dardarran jedhan gartee kanama maraan daangessine jecha اي والله abboota biyyi qabdu manguddoota biyyi qabdu dubartoota irraa ulamaa irraa du'aata irraa warra bulchiisa majliisaa godina irraa qabee haga aanota nam tokko daangessu namu irratti haa dhiyaatu jedhanii nullee gartee eegasaniiti marru achirratti argamne du'aanni akka sheeka keenya sheek amiin ibroofaa warri akka gartee eegasanii qamar huseen faa gartee eegasaniiti moolaalika ايدر فان heydar gartee sheek khadiir hagaloofaa gartee eegasaniiti warra sigmoodha itti gaafatamaa shabaaba Itoophiyaa heydar kadir kanaaf kanniintu irra argame wayta maqaa himtu maqaa shabaabaa wayta jettu malee akka shaashamanneen qabdutti kanamuu irraan hin daangomin ka dhiiraa dubartiin irra argamte gorsi jabaan irra dabre dura awwala jaraa du'aayii goonaa namni na wajjin dhageettan ilmaan toltuu san biyya ufii keessatti kaleessa du'aayii bareedduu san achitti biyya ulamaa waliin waamtee da'awaa gaarii san dabarsite san rabbiin qabxii isii olaa dabarsu jiruun isii haa bal'attu umrii rabbi haa dheeressu suni du'aayiin dura ta ilmaan saniiti waan gammachuu dalayde gammachuu waan jettu oromoon teenna biyya amma ijoollee sun keessatti kaleessa waan san dalayde bu'uurri da'awaa biyya arsii kanaa haga gamaa gamanaa bu'uurri da'awaa arsii lixaa san keessa maaliif waggii jettan nama zabana rakkoo zabana dargii du'aanni isaan biraa bahe da'awaa nama godhu nama yoo har'a galgala narraa guyyaa kana qaraatan galgala nama himaa jedhu cinaa ganda sheesan gammadaa ijoolleen tun waan taarikaa san jalqabde akkuma saniin ganda keenya mara akka dhaqqabu maqaa rabbiitiin isin gaafanna isinillee rabbiin isin haa dhaqqabsiisu rabbi isin haa dhageessisu dammaqaa isiniin jenna ilmaan teenna bakka jirtani anamma kunoo bakkeen jirru ajaa'ibaa bakka jabduu jirra har'a karaa deemnaa du'aayii kadhannaa hawaasa keenyaa lafa bal'oo tana keessatti ilmaan teenna isinii haa bal'attu lallaba naa dhagayaa sagalee tiyyatan alaaftuu naa dhagayaa bakka jirtanii ganda ufii jirtanii wal waama walin lallaba bal'innaa har'a diinii wajji arganne kana bal'innaa maaliif wal geettan namaan hin jenne yaa barattoota gaafa rakkoo sanillee gaafa wayta isin walgayii godhanna jettan walgayiin isin harkaa diigamullee walgayii godhataa turtan har'a gaafa namni isin gaafanne eessa jirtan gaafa namni isin hin lolle maa walgeettan gaafa namni hin jenne eessa jirtan maa olomaa walitti hin waamne maa du'aata waan rabbii akka dubbatan ulamaani waan rabbii akka isin gorsan akka dhaamsa isinii dabarsan maaliif waliin waamne ijoollee teenna eessa jirtan kaleessa gaafa gartee bakka heddutti yoo barattoonni nama qopheessitee da'awaa waamna jedhan waan isin diggiftee lafatti balleessaa turan harkaa da'awaa balleessanii wayta dhiibbaa sanuu dhiibbattanii diinii kana kaddamtanii har'a gaafa dhiibbaan sirraa lashette eessa jirta yaa barattoota isinin lallabeenaa dhagaha anillee warra gaafa dhiibbaa san ganda hedduu odoo dhiiban wajji dhiibamaa itti dhiibannee itti humnaan itti deemne akka waan humna wayii qabnu rabbiin abdanne rabbiin gartee eegasanii akkuma saniin daawaan geeggeeffamaa ture bakka heddutti biyya mara keessatti amma isinin lallabnee jirra isin waamnee jirra kayrii akka ijoolleen arsii lixaa shaashamanne dalaydee ulamaa waliin waamte da'awaa hawaasa mara dhaqqabu da'awaa ulamaa agoosifte ummata dhageessifte ganda kee akka dhageessiftu akka dammayxu isinii dhaamee jira rabbi isin haa dhageessisu lallaba kiyya kana sagaleen tiyyatun isin haa dhaqqabdu ilmaan biyyaa sagaleen tiyya isin haa dhaqqabdu warra ilmaan harargee ilmaan gartee eegasaniitiin moolaaligaa jimmaa ilmaan gartee bakka maraa ilmaan teenna du'aayiin kalee kadhatamte tabiyyaa kadhatamte da'awaan ulamaani dabarse dhaamsi ulamaani dhaamse ganda mara haa dhaqqabu waan hawwineef ganda namni dhaqqabsiisu isinii lafaanuu dammaqaa akka ulamaani ganda mara du'aayii godhu nuu godhaa rabbiin nagaya nuu haa kennu barakaa isinii haa kennu bakka jirtanitti barakaan isin haa seenu isiniin jedha namni ammaa kunoo obboleessa keessan sheek abdurrahmaanii wajji jirra nullee rabbi nu haa tiisu isaanillee rabbi haa tiisu bakka deemanitti rabbi isaan haa waffaqu mara du'aata keenna mara rabbi haa tiisu jenna wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu